نور أقول سيرن تعلم قرآن كراسي مكتين أم إنه تجين كراسي فدا أشتري كراسي فدا أشتري شغوي يسربتينان أما اللي فانك والله ولا رب رجع دقيقة عليه يس رجاكيت هجوكين مكتين تنو أقول أشتري يس رجاكيت أشتري يس رجاكيت هجوكين غوتكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جدا يا كم. أي أورجا جبتو. مال جلنا سني فكات ريفهم وجين. أكان هم ما تودام في دي مو مال جلنا. فارون هم ما تقول. إيدارو فارون هم ما تقول اللي كي رفي متي. كأكمل دانغا دبرسي سفار سولة أزي كور أجرين. كموتو سيفني جرودة مولة بالانس كور أجريني. أكاسوما ولي أرارسي ماله. أمي أنا ما بين كوميكي قدام ما لبيتا والله أنا ما لفاكي قوت كنا نما حاجو كنا تقول لي لو دبين قليل نبيك سباتي لو دبين بقوم قليل نبيك سباتي أنا اللي أحب اللي قاعد يدخل ده كذي تيجي نقله أسمع برا برس قبّا إلى أن تمرني لقاكيت نانجي فيه أسمع برا برس بيدو في أرجع لقاكيت نانجي تلفتي نمني أكن برس نيجرو غالي beekan waan haasa'u beeka wallaalan waanuma beeku waanuma dhageessan haasa'e kanaaf amma osoo ati waan biroo dhiisi dhubee dhaabu irratti osoo jettuma dhugaa keeti jedhu san ati xiinxallitee laalte yookaan dhugaa faa jedhaa waan kan qabne faa nama barreessu beeyta simmeetii isaanii waan ta'eef jasti maal akka arge beektaa maamme waan kanarra dhiifama dubbii kana afaan si qaba namatti murteessuuf yeroo baay'ee nama murteessuuf hin ariifadhu sababni isaa quba tokko namatti qabda inni naafisima ati eenyu siin jedha waan ta'eef deebi'ee nama murteessuuf hin ariifadhu guyyaa tokko teenneeti akkuma maayidarii wajji qoosaa jalqabne kana namni gaafa ati nama arrabsitus dhugama keessa hin jedhu gaafa ati nama faarsitus dhugama keessa hin jedhu gaafa ati Psychology waan insamu waan wayii wal qabattee waa dubbattu illee jechuun waan ergaa of keessaa qabdu dubbattu sanuma jedha waan kamiyyoo ta'e dhugama keessa barreeffamni yeroo baay'ee arginu sanii fi goota koodha anamma waa lama yaade asirratti namni kun yoo qajeelchee barreessuu waan hin dandeenyeef kooppii godhee jecha dhugaa keetii jettu fi goota koo jettu kana fayyadamaadha yookaan immoo dhaloonni kun dhalootuma dhugaa keetii fi goota keetii ragaa goota kennaa fi dhugaa keetii ragaa cufa ta'eeraa jedhee yaade guyyaa tokko goota keetiin jedhinaa jedhee loloo eegale miidiyaa kanarra taa'ee namni hundi wal mana eenyuutitti hin beeku ani jirtaaf hin jirtu namni hundi wal bira caddise barreeffamni takkattiin barraa'uu didde maaliif kan jedhu iyyuu keessa barbaadee dhaban Samboda gasti jalatti ergachuu eegalanii gaafa nu ol seensifnu dhugaa keetii fi goota kenna jettaniin barreessina goota koo jedhaniin barreessina jettaniin barreessina waan jenneef gasti erganiit maalii fi gaafatu malee jalatti maaliif jedhaniin barreessan namoonni hedduun nama koppiidhaan fayyadamuu jechuudha. Amen. Dubbiin keetii dubbii kee dammaan qabu amma goota koo jechuun wanjala yookaan dhorkaa ta'eeti miti goonni yoomillee goota. Gonni yoomillee goota hayyuun yoomillee goota ani jedhu baadhu ati jettu baatullee gootummaan isaati hayyummaan isaa hayyummaa isaa irra walii haa wanti irra jedhamuu fi sababni ittiin jedhamu adda bahuu qabaata. Anamma maammeedhaa yoo goota kan jechuun yoo inni hojii gootummaa hojjetaa jiraatee fi hojjetaa ture goota yoo jedheenni naagalee yoo jedhee rakkoon qabu amma maammeen waan tokko waan gaarii dalagee miree badii fedhe yoo inni dalage inni yeroo hundaa gootuma jechuun amma haydar gaafata koo waan dogongoree haga barbaade yoo anama biyyatti waan tokko masalan dogongoree jiraadhe fakkeenyaaf dogongoree jiraadhe biyyatti
جراتي يو أنا مدفع كجيبا كأبادر سورة كوبس تملي إنك جبته فكيسو كوبس تملي dura waan najibban iyo waan eegani fi haga fi dugaafiti usoo cibaadada duwaan barbaada lagina raanke bana jechu amma kai rumali kubaddaati goota ko yida rakkoon qabu kubaddaati hayyu ko yida rakkoon qabu goota ko yechu fi hayyu ko yechuuni fi wantoota bira yoo qeexanillee waan qeexansan baalaansi godhaati akka namichaallee duddan cabsine gootummaa illee akka bakkaan baasne akka garan orkine madalaati waan qeexansan godhaadha malee rakkoon takkan jiru ila barahayri single party also the single as keessa waa lama jira namoota amma fakkeenyaaf wanti waan kana diduu kana akka Muhammaditti yeroo baay'ee waan kana sappoottu hin jaallatullee namni akka lama jira tokko ka itti amanee hojjetu jira tokko ta'ema jedhee waa ka hojjetu jira as keessatti namni ati goota koo yoo jetteen akkuma waan fakkeenya waan amma naasaaru kana gaafa dhugaateeti jedhame dhugama naasaaru waan fakkaatee laayiniin ala hangam bootti dhugaateeti jedhame naa barraa bisi hanga namoonni biyaansi yeroo hedduu namni keenya kan itti dogongoran namni keenya ka beekamtiin beekumsa itti fakkaatu ka beekumsi immoo beekamtiin itti fakkaatu digalee wal adda bahuu fi ka jalaa dhabde nama baay'ee kana wanti dogongorsaa jiru nuyi warraas gubbaa jiru har'a nama beekne tokko lafuma ol fuunee dhugaateeti goota keenya akkas jennee hubatee yoo ta'e tokkee rakkoon qabu fakkeenya aydan hubatteeti dhugaateeti yookaan goota keetu haasofni kun booda garam deemti yookaan fakkeenya reef fudhatte waa'ee sirbaa wal qabatee kamzaatirra fudhatte amma waan duubaa kenneef cufa namni dhugaateeti jedhaan waan duubaan jirtu sana yaanne akka yaaddetti yaanne kan bira sigale akka an beeketti maan beekinaallee yeroo tokko Allah lama taani siitu ta'uu iyyuu garuu laayinii gadhiise sigale laayinii gadhiise kanaaf yeroo baay'ee yoo nama kenna yoo faarsinu ol fuunee fooqii inni takka jireenya ofiitti gubbaa ba'een beenne gubbaa isa kenna faaruu babbareedaa jechoota babbareedaa kanaan guunne akka waan hin dogongorreetti akka maleekaatti akka namni sullaa of laalutti akka namni akka nama nyaateen dhumneetti akka yaadutti ibin nama waan taateefati nyaattee dhuddaa ati maleekaa miti nama akka namaatti hiika namummaa ofii kennuu san keessaa baate hanga ati akka biraatti ofii yaaduu geettu tokkotti goota kennaa dhugaa keetii jechuun kun dubbiillee reddummeesse wanni waan kan hunda haasofneef ijoolleen kennas keessaa waa hubattuu fi fakkeenyaaf obboleessi kiyya tokko hiriyyaan kiyya Muhammad Siraaj gaazexeessaa OMN beekanii dogongora nama qubee barreessuu yeroo wayii dhaqee itti maraa bakka dogonguraas itti maraa nama hunda ijuma tokko laalee dogongora argi ima baasaa ture baasee gaafa kaanii akka tasaa ustaad Raayyaan hin beekanii miree dafanii waa barreessanii dafanii poost godhanii gaafa tokko ustaad Raayyaan qubee wayii dogongoranii poost godhan inni gaa sheeknillee qeesillee hayyullee hunduu hin dogongora waan ta'eef isaanillee fudhee jira sararee bakka dogongoraa sani poost godhe kooment irra dhaqanii arrabsan hedi kijiba isaan yeroo dhaban malee qubee dogongoraniiti miti isaan qulqulluu anamma ustaad Raayyaan qubee dogongoranii abbaa namni haga isaa jaadu yoo shee jamaa alayhi ta'in alatti nam tokkollee hin jiru jechuun danda'a addunyaa rayyuu nama lubbuun jiru keessaa wal jaalachuu wal kabajuu waan biraati dogongora jechuu waan biraati garuu isaan amma qubee dogongora akkuma namni kan banii aadam dogongorutti kanaafiyyuu jaalachuun waan biraa kabajuu waan biraati Muhammad Siraaj barbaadee kadhatee OMN irratti guyyaa ayyaana interview godhe na biratti lachuu wal beekan dogongora irratti ammoo dogongora akka kabraan dogongoranii inni poost godhe akkamitti raayyaa tuqxa akkamitti raayyaan dogongora jette qubee kijiba atinuu inni sa'aatii dhabe malee dogongoraa fi miti jedhanii booda waa hedduu haasanii inna ima deemte jechuu amma isaan dogongoran nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam kullu bani aadama khata'uun ilmi namaa hundi hin dogongora ilmi namaa hundi dhani bara ilmi namaa hundi dogongoraan awaan jaalladhuuf maamme dogongora isaa shaffanuun
sirrii miti waan miidiyaa irraa miidiyaa marratti waan lafarraa waan keessaamu ammoo yeroo tokko tokko ammoo kanama dhagamu waan keessaan hojjetan yeroo tokko tokko TikTok gubbaa fidden waan manatti haasaanii ollatti haasoftan waan manatti xumuratan waan gwadaa keessaa fuudhanii TikTok gubbaa baasan Facebook gubbaa baasan YouTube gubbaa baasan kun hundi wallaaqatee jira jechuudha. Dhaloonni kan akkamitti yoom eessatti eenyuun akka sirreessamuu rabbumti haa beeku ana garuma jechuufi sorry. Dubada carraa kennaa fi maammi afaanii fudhadhe beektaa maammi Asaaroo afaanii fudhadhe. Isin lamaanuu fudhattanii rakkoon qabu. Ordarii eegu osoo hin tahin sirriidha. Namni yoo yaadni namaa dhufe namarraa fudhata waan biroo hamtuun qabu. I think amma darka ati yoom akka sirratu jette sani gaafa yookaan sistema mataa kennaa biwuldi godhanne akkuma namni sun posti godhuu hin dandeenye sistema haga arreenyi godhatee sirreeffatutti. Sistema akkas godha almost gara laayinii inni darbuun saniin ati peeji mataa keetitu yoo connectioniin hin jiraatin way banuu dandeessa. Just fakkat warri China WeChat application jedhamu wayii fayyadamanii jechoota fayyadamanii speechii ta'an akkasi filter godhaa turan. Kanallee amma kan furmaanni irruma hojjechuudha namoota dogongora qubee osoo abbama bira hambisu platformiin tinni harkarraa qabu suni osoo inni posti godhee uummata biraan hin geenne dura qubee kana sirreeffadhu jedhee appilikeeshina isaan dhaabu itti develop goota. Rakkoo yaakin guddaa hin minjii uqat guddaa yaadilla. Injira bere yaakin guddaa jechuun kono. Jira namni akkanatti amma tokko namni social media kanatu hayyamee fi beeyta maaliif duraan namoonni carraa barnoota hedduu keessa darbaniit aksasii namoota gurguddaa wajjin argatan. Amma namni kutaa afurii illee profeesar illee asumarra ta'uu jechuudha. Yoo barbaade namni kutaa afurii profeesar akka fedhe argachuu danda'a. Just digital age kanatu hayyamee fi nama saniif. Kanaafi osoo danda'ame akkasi sistema mataa kennaa biqilli godhanne biqilli osoo godhanne bareeda. Maalifi osoma nama hawaasa kana bira gahee ajandaa hawaasatti hin uumne daawun gootee hambisa jecha. Namni immoo akkuma maammen duratti kaase sani si faarsuufillee sababa kana jettee himuu hin dandeenye. Laayini ma wayii kaabarroofte anaafi ati amma dhimma dhuunfaa wayiirra waliin bu'uu dandeenya. Gaafa san yookiin ati yookiin barreessuu dandeessa. Gaafa san barreessitu namni kun namoota araarsuuf deemuu osoon ofii jaalatan san cinaa godhanii kaan dandeenyeefi osoo ati deebiyyuu kennuufii baattee ofitti aara namni si arrasiisu. Sanii fi namoota muluma daangaa ba'an
aarsuufillee ka sababa barbaanne. Maame. Aarsuufillee ka sababa barbaanne. Warra daafii nu gargaaree ijaarnu. Maame. Bifa saniin arreenji osoo ta'e jechuu barbaade. Achuan jidduu ammallee haasawuu miti. Ajandaa kan nuti baase waan ta'eef itti waan qaba. Adeemi. Megatti barumsa kutaa meeqaatiin namni poolisii ta'uu danda'a? Fayyadamuu danda'a. Hedduun poolisiidha. Kutaa meeqaa? Ilkaan cabuu dhabuu. Karaa barnootaa. Kan ulaagaan kan. Giddu galeessa kutaa 8 yookaan barachuu dhabuudhaaf. Injiinarri hoggaamee baratamaa amma beeksisuun. Waggaa 5 yuunivarsiitii. Doktor waggaa 7 olmas waggaa 5 baratee waggaa 2 immoo isa ministirii fi maatirikiin dhufuu dideef kana gartee. Poolisii kana gaafa rakkoon tokko argame narsiillee walii qabee ka garafu isa poolisii kutaa 8tti Roobert kaarikulamii barnoota Afrikaa na ajaa'ibsiisaa jedhe. walitti qalee kudha lama kufeen barsiisaa ta'ee barataa jedhe. Haydar siniidhaan gaafa jechuun reel laayinii waan wayii eeggataa adeemnu irraa softaa ta'e malee reel laayinii namoota hin tursiisine Haydar kanaaf hangaawatti ko yuunivarsiitii Finfinnee dhaqee ture. Wallaahi namoota beekum biyya saalfadhatummaan beekta hagnuu gurguddaa ate deemu bakka meeqa osoo jiru namoonni waa awantan fakkeenya kaaseef kana warri miidiyaadha irra hedduun kan wal beekna waan ta'eef gabaabumatti abdii ABC hundi isaanii warri dhageeffataa ture maalirraa akka jalqabu jandas godhannee miti akkuma carraa hiriyoonni kiyya saayibban sana booda haasaa sanarratti waan waraabbii wayiitirratti Haydar kaase.